Camber. Artistiitti bakka artistiis bu'ee wannan galateeffachuu barbaadu dhalataa isaa bultume jedhee nama kenna isa jiru dinqisiifannee isa jiru jajjabeeffannee isa jiru cinaa dhaabbannee waan gaarii hojjattee ulfaadhu kana sirraa hafaa jennee walitti himuu odoo dandeenyu yeroo hedduu nama gaarii hojjatellee quba itti qabnee cinaan dhiibnee gadi quunee adoo jajjabeessuu dandeenyu waa gaarii ijaan argaa kaa adoo jajjabeessuu dandeenyu amala badaa ani tiyyaa hedduun gammadee adeeroon waan hin sirbin hin qabu ispoortii irraa sirbe ispoortiin fayyaadha ispoortiin jaalalaa ispoortiin guddinaa jee wallisne san immoo nuti akshiniin garsiisne yaadachiifne dargaggoota keenya qeerroof qarree hunda mootiveet godhu jirra bakki kun meedaa istaaqee jaamaa asitti artistoonni keenya afran qalloo baay'een isaanii hundi asitti kan kubbaan taphatin hin jiru gandi kun ganda qoree keessatti hedduun isaanii asii bahanii adeeroon asitti dhalate akkasumatti kabajamoo kantiibaan keenyas asumatti dhalate akkasumatti shamarree Firdoosaa ni beektan daawwii diizaayinii Finfinnee keessatti iddoo garagaraa waltajjii garagaraa miidheessitee waan hedduu kan hojjettu ammallee hojjettaa jirtu isiilleen asumaa baate kanaaf namoota hamilee qaban namoota hojjetan namoota nama kakaasan baay'ee asirraa bee gaara agartan kana keessatti seenaa baay'ee qaba gaarri kun dargaggoota hedduu leenjisee baasee yeroo qabsoosan amma immoo kantiibaan keenya isaan kana walitti qindeessanii eeggadhaa naannoo teessan ja'anii jijjiirama kanatti dabalanii warreen naannoo kana eegan waliin hojjetan waan ajaa'ibaa gaariidha kan hin argee namni hundi beeku jijjiiramni akkasumatti kabajamoo obbo Ibrahim itti aanaan kantiibaa waliin qindaawanii Dirreedawaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa xiqqoo jechuu afaan hedduun bakka itti haasa'amu waliin walitti qabanii nageenya gaarii bareedaa akkaataan itti gaggeessaa jiran wantoonni duraan hin jirre baay'een hojjetamee pirojektiilee garagaraa yoo hireen argamtee akka laaltan anuu rikoomandi kan hin godhu riifoormii karaa nageenyaatiin godhame ammatuma muraasa dura waan baay'ee tokko dhagayaa turre sun hundi amma wal qixxaatee
hojii guddaa qindoominaan hojjetan waan ajaa'ibaati jechuudha. Asumaanuu galateeffachuun barbaada duraan dursee jechuu barbaada. Kanaaf sagantaan keenya itti fufaa nuti gammachuu guddaa qabnaa. Ergama gaggeessaa jirru kana artistoonni keenyaas nu hundinuu fuuldura akka irratti hojjennu karaa bannee jirra. Iddoo garagaraa biyya garagaraa kutaa garagaraa keessatti kana ni goonaa. Namni immoo osoo irraan dubbanne hin deemne hangafa keenya Shantam Shubbisaa artistii hayyuu keenya seenaa guddaa kan qabu kan arra lubbuun nu keessa jiru hiree guddaadha kuni. Ani hedduun isa arguudhaaf maaliif waahila keenya abbaa keenya isa jennee dubbanna. Artistoonni kanaaf Alii Adeeroo maqaa hedduun yaamnaa jechuudha. Hedduun gammadee akkanuma tahanii dhufanii Awustiraaliyaa irraa asitti argamanii innilleen asuma naannoo kana Alishabbo irraa kaasee hundi isaanii bakki kun gaa seenaa guddaadha qaba. Galma Afran Qalloo bakka yoo Afran Qalloo waan isaa barbaanne research iddoo garagaraa irra godhuuf achuma dhufnee achi keessaa seenaa hedduu seenaa isaanii akka argan nutti dhaabnuuf teenyaa ja'anii jiranii. Iddoo kanatti waggaa dhufu waggaa kaan waan baay'ee arginaa jechuudha. Kanaafuu isaanis as jiranii hiree guddaadha. Hedduu nuuf galatoomaa. Qabsoon isin diriirsitan xurreen irra nu ooftan arra asiin nu gahee walitti nu qabee kana nu garsiisee jira. Umrii dheertuu argadhaa. Galatooma. Harka dawaanaa geggeessaa artistii ta'e. Ispoortii fayyaadha, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala, ispoortii galatooma. Nagaa hafi ganaadha. Ganaa hin fixanne yarta magaalaa xiyyaa boodaan itti deebi'a. Walii qubsu walii dhaggeeffachuun gaariidha jeeti. Sadarkaa gisee akkana artistoota harkanne kana nutis waan dandeenyu isaan garsiifachuun bareeda. Shurururu ya burtukane ho nama walala bensi fudengala. Shurururu ya burtukane ho nama walala bensi fudengala. Achirra dhaabnaga ganaadhaga. Barnoota hafeemi barnoota ammas barnoota dhalataa hundaasaa ayyoota barnoonni dhugaa itti kutaaga galatooma. Amma tanaafti maayii tangoo lamnuun magaalaa teenyaaniimi eenyutu jaame nama baasee dhiiree anaa jaa jette amma magaalaatii yaa yoo baleen kiyya jaan gaariidha. Jechuun ani magaalaatii fi faarsurra yoo sagalee biraatiin naa faarsan gaariidha. Jalala akana takayu, jalala akana takayu. Gaariidha isii wanni jette yaa dirreen biyya jaalalaa ta'uu ibsite. Dirree biyya hayyoota caayaan barnoota kan Oromoota caayaan hundoota kan wallisoota. Kama holi ho, hunda si jaalata, dirree nawa. Galatoon wanni nanjeefiin qaba dijedus macarrashaa tanaanii nu goolaba. Jaalala akkana rabbii nu kanne ammallee nu haa dhiisu.
hawaasa keenya immoo gajjannee tajaajiluudhaaf gabbuunee wajji haasofnee akka saahibanatti wajji taphannee wajji haasa'uudhaan አልጋ ቁልፍ ይመስለኛል። ይሄ እንደ አሻራ የሚከፈት ወደ እኔ መጥቶ መውሰድ ይችላል በኋላ خيري وكان ما يصل يجرى أبوني أنا كنت